qabaa cubbuun dhiifama hin qabne jiraayii gaafii jedhudha. Kan lammaffaa of ajjeesuun dhiifama qaba moo hin qabu? Sadaffaan namni gaabbii galee cubbuun dhiifama hin qabne jira moo hin jiru? Yoo jiraate isa kami kan jedhu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Nagaan Waaqayyoo bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana gaafiiwwan namoonni hedduun jireenya isaanii keessatti gaafatanii iccitii isaa beekuu barbaadan gaafiiwwan sadii deebii kan itti laannu ta'a jechuudha. Gaafiin inni jalqabaa cubbuun dhiifama hin qabne jiraayii gaafii jedhudha. Kan lammaffaa of ajjeesuun dhiifama qaba moo hin qabu? Sadaffaan namni gaabbii galee cubbuun dhiifama hin qabne jira moo hin jiru? Yoo jiraate isa kami kan jedhu. Deebii gaafii kanaa argachuudhaaf hanga xumuraatti obsaatiin akka hordoftan isin gaafachaa. Tokkoffaa cubbuun dhiifama hin qabne jira moo hin jiru isa kami kan jedhuu fi haala lamaan ilaallaa jechuudha. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti cubbuun karaa lamaan hojjetama. Inni jalqabaa beekanii osuma beekanuu kan raawwatamu jechuudha. Cubbuu fooniis cubbuu lubbuus haa ta'u namni tokko wanti inni raawwachaa jiru sun yakka ta'uusaa, badii ta'uu isaa sirrii akka hin taane fuula Waaqayyootti akka nama gaafachiisuu fi akka nama adabsiisu osoo beekuu gara jabummaadhaan ija jabinaan kan raawwatu cubbuuwwan hedduun ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama ajjeesuun, nama amachuun, sobuun, ejjuun fi kanneen kana fakkaatan akka cubbuu ta'e osoo beekuu, akka badii ta'e osoo beekuu, fuula Waaqayyootti akka nama gaafachiisu osoo beekuu namni tokko gara jabummaadhaan ija jabinaan kan raawwatu cubbuu osoo beekanuu hojjetan yookiin immoo raawwatan jedhameetu ramadamaa jechuudha. Inni lammaffaan osoo hin beekin cubbuu raawwatamudha. Namni tokko osoo hin beekin dadhabbina foonitiin cubbuu hojjetee Waaqayyoon kan gaddisiisu ni jira jechuudha. Jalqaba isaatti osoo hin beekin akka wanti sun cubbuu ta'e osoo hin qalbeeffatin erga raawwatee booda garuu cubbuu ta'uu isaa beekee, yakka ta'uu isaa beekee, badii ta'uu isaa beekee gaabbii yoo itti gale, yoo dhiifama itti gaafate cubbuu kanaaf dhiifama ni argata jechuudha. Gabaabumatti egaa cubbuun karaa lamaan hojjetama jenneerra. Cubbuuwwan karaa lamaan raawwataman kana jechuun beekaniis osoo hin beekinis cubbuu raawwatamu hundumaaf namni cubbuu raawwate sun erga raawwateen booddee wanti sun sirrii akka hin taane, seera Waaqayyoo akka cabse, balleessaa akka raawwate, badii akka raawwate amanee beekee Waaqayyoon immoo abbaa araaraa, abbaa dhiifamaati. Dhiifama naaf gochuu ni danda'a. Araara naaf gochuu ni danda'a. Naaf dhiisa jedhee namni sun amanee yoo gaabbii itti gale cubbuu isaa sana tokko lamaan osoo hin dhoksin lubatti yoo himatee ajaja yookiin qannoonaa abbaan gaabbii isaa isaaf kenne sana raawwatee kadhannaa hiikama ilmaa fudhachuudhaaniin yoo xumurate cubbuu isaa sun hundumtuu beekees kan hojjete osoo hin beekinis kan raawwate hundumaaf gaabbii itti gallaan dhiifama ni argata jechuudha. Lubni tokko gaafa hiikama namaaf kennu osoo beektuu ija jabummaadhaan, osoo hin beekin wallaallummaadhaan kan raawwatte hundumaaf Waaqayyoon cubbuu kee siif haa dhiisu jedhaniitu dhiifama akka nuti argannuu fi hiikama nuuf kennu aangoo Waaqayyo isaaniif kenneen jechuudha.
Kanaafuu namni tokko gaabbee yoo dhiifama gaafate dhiifama ni argata. Fakkeenyaaf yoo ilaalle qulqulluun Phexros gooftaa isaa ganee ture jechuudha. Garuu immoo boo'ee gaabbee imimmaan lolaasee imimmaan gaabbitiin wanta Waaqayyoon dhiifama kadhateef Waaqayyoon dhiifama isaaf kenneeraa jechuudha. Qulqullichi Yohaannis yeroo dubbatu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf dhiisaa. Jallina keenya hundumarraas nu qulqulleessaa jedha. Inni guddaan namni tokko cubbuu fi yakka isaa amanee dhiifamaa fi araara yoo kan gaafatu ta'e guutumaa guututti dhiifama kan argatu ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Namni tokko cubbuu isaarraatii qulqullaa'uu kan danda'u, dhiifama argachuu kan danda'u osoo fooniin lafa kanarraatii hin du'in wantoota kanaan dura jiruu fi jireenya isaa keessatti raawwachaa ture balleessaa isaa sana hundumaaf yoo gaabbii itti galee dhiifama ni argataa jechuudha. Namni tokko lafa kanarra osoo jiru cubbuu hojjete hundumaaf osoo gaabbii itti hin galin, osoo dhiifama hin gaafatin, cubbuudhuma isaa sana wajjiniin yoo du'e garuu dhiifama hin argatu jechuudha. Inni guddaan isa kana. Gara gaafii lammaffaatti darbe. Namni gaabbii galee cubbuun dhiifama hin qabne isa kami? Namni tokko gaabbii galeera garuu gaabbii erga galee booddee immoo cubbuuwwan kaan dhiifamanii fi kan isaaf dhiifamuu hin dandeenye isa kami kan jedhu gaafiin ka'eera. Akka seera mana kiristaanaa keenyatti namni tokko itti amanee gaabbii galee laphee isaa qulqulluudhaan cubbuu isaa amanee Waaqayyoon dhiifama yoo gaafate cubbuun dhiifama hin arganne gonkumayyuu hin jiru. Ni dhiifamaafi jechuudha. Garuu cubbuun tokko akka nama tokkoof hin dhiifamne kan godhu inni tokkoffaan hafuura qulqulluu irratti yoo kan ka'u ta'edha. Kana jechuun beekumsa hafuura qulqulluutiin morkachuu fi qalbii jijjiirrachuu diduudha waan ta'eef. Namni tokko Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan kan mormu yoo ta'e, itti hin amanu yoo ta'e, ni shakka yoo ta'e, waaqummaa Waaqayyoo hin fudhatu yoo ta'e, namni kun waan balleesse waan shakke shakkii isaa kanarraa immoo deebi'ee gaabbii hin galu yoo ta'e dhiifama argachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif dhiifama hin arganne yoo jenne namichi gaabbii galuu waan dideef malee Waaqayyo dhiifama isaaf gochuu dadhabee miti jechuudha. Namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa deemee qoricha isaaf kenname yoo liqimsuu baate, limmoo isaaf kenname yoo waraannachuu baate dhukkubni isaa sadhiisuu hin danda'u, du'uunsaan oolu jechuudha. Namni tokkos yakka raawwatee balleessaa raawwatee cubbuu hojjetee gara lubaatti deemee waan balleesse sana yoo lubatti himachuu baate, yoo gaabbii itti galuu baate cubbuu isaa sun isaaf hin dhiifamu jechuudha. Kanaaf asirratti wanti nuti beekuu qabnu inni guddaan namni kun kennaa hafuura qulqulluu irratti kan ka'u yoo ta'e, kan shakku kan mamu yoo ta'e, shakkii isaa kanarraa immoo deebi'ee gaabbii ittiin galu yoo ta'e dhiifama argachuu hin danda'udha. Macaafa qulqulluu irratti wangeelaa Maatiyos boqonnaa 12:32 irratti akkana jedhamee barreeffameera. Eenyu illee ilma namaatiin mormee yoo waa isa irratti dubbate dhiifama ni argata. Eenyu illee hafuura qulqulluudhaan mormee yoo isa irratti dubbate garuu bara kanattis bara dhufuttis addunyaa kanatti addunyaa isa dhufuttis dhiifama hin argatu jedha. Kana jechuun biyya lafaa irrattis dhiifama hin qabu, ol samii irrattis biyya Waaqayyoo irrattis dhiifama hin argatudha. Maaliif yoo Waaqayyo irratti hafuura qulqulluu irratti ka'e shak yoo mormee jechuudha.
Garuu immoo mormii isaa kun wanti inni raawwate sun badii ta'uusaa, balleessaa ta'uusaa, sirrii ta'uu dhiisuu isaa amanee boo'ee dhiifama yoo gaafate, ganuumsa isaa keessaa ba'ee yoo gara Waaqayyotti deebi'e akka Phexrositti yoo imimmaan gaabbiin boo'e osoo hin du'in yoo dhiifama gaafate dhiifama argachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle Yihuudaan gooftaa isaa gurguree qalbii jijjiirrachuu osoo danda'u garuu immoo qalbii jijjiirrachuu didee Waaqayyoon uumaa isaa ni yakkee lammaffaa. Sababii isaa abdii kutannaa keessa gale. Waaqayyoon cubbuu koo naaf dhiisuu hin danda'u jedhee shakkii guddaa keessa galuurraa kan ka'e abdii kutatee Waaqayyoon isaan eegane jechuudha. Fakkeenyaaf Yihuudaan inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga gurguree booddee Waaqayyo naaf hin dhiisu jedhee abdii kutatee of ajjeese. Cubbuun Yihuudaan hojjete kan Phexrosiin irra guddaa ta'e osoo hin ta'in Phexros abdii qabaatee Waaqayyo akka dhiifama isaaf godhu amanee boo'ee dhiifama argate. Yihuudaan garuu abdii kutatee araara Waaqayyo dhabee of ajjeesee ni du'ee araaras ni dhabee jechuudha. Kanaafuu inni guddaan namni tokko cubbuun kiyya naaf hin dhiifamu jedhee abdii kutachuu keessa osoo hin galiin Waaqayyo abbaa araaraatti dhiifama naaf gochuu ni danda'a jedhee amanee yoo gaabbii galee dhiifama argachuu ni danda'a jechuudha. Qabxii sadaffaan of ajjeesuun dhiifama qaba moo hin qabu kan jedhudha. Kun dhimma baay'ee ulfaata. Akka barumsa mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidooti namni of ajjeese dhiifama hin argatu. Sababiin isaa of ajjeesuun cubbuu dhiifama ittiin gaafachuudhaaf yeroo hin kennamneefidha. Namni tokko of ajjeesee erga du'een booddee gara lafaatti deebi'ee yaa Waaqayyo na maari na fayyisi jedhee dhiifama kadhachuu hin danda'u. Bakki itti dhiifama kadhatan immoo lafa kanarratti qofadha. Kanaafuu cubbuudhuma isaa isa duraa wajjin dabalatee immoo abboommii Waaqayyoo isa hin ajjeesin jedhu seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irratti kaawwamee jiru sana dabalataan cabsee lubbuu Waaqayyoo irratti tarkaanfii fudhateera waan ta'eef dhiifama hin argatu jechuudha. Lubbuun kan Waaqayyooti. Ajjeesuun fayyisuun immoo aangoo Waaqayyooti. Kanaafuu namni kun lubbuu Waaqayyoo kan taate lubbuu isaa ajjeesuun aangoo Waaqayyoo kan ta'e sana abbummaa itti fudhatee ofii isaatiif aangoo irratti fudhatee lubbuu Waaqayyoo kan taate sana balleesse waan ta'eef namichi kun araara hin argatu jechuudha. Kana jechuun Daabiloos aangoo isaa kan hin taane aangoo Waaqayyoo fudhachuu akkuma barbaade sana ajjeesuun aangoo Waaqayyooti. Namti kunis aangoo isaa kan hin taane aangoo Waaqayyoo keessa galee tarkaanfii of irratti fudhate. Lubbuu isaas dabarse, ajjeese. Kanaan booddee immoo deebi'ee namichi kun dhiifama gaafachuu, araara kadhachuu, gaabbii galuu hin danda'u waan ta'eef carraa dhiifama itti argachuu danda'u sana of harkaa cufe jechuudha. Jalqaba akkuma hin kaase Yihuudaan inni cubbuu hojjetee gooftaa isaa gurgure garuu dhiifama gaafachuudhaan mannaa jedhee abdii kutatee of fannise. Kanaanis jireenya bara baraa akka inni dhabe qulqulluun Maatewos dubbateera. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 5 irratti Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achi deemee dhaqee of rarraase jedhee akkuma dubbate silaatii abdii kutannaa keessaa bahee gara Waaqayyootti deebi'uudhaan araara kadhachuu, dhiifama kadhachuu osoo qabu tarkaanfii kana ofirratti fudhate. Kanaaf inni guddaan asirratti ilaaluu qabnu abdii kutannaa keessaa bahee osoo akkuma Phexros Waaqayyotti boo'ee san innis Waaqayyotti boo'eera ta'ee dhiifama gaafateera ta'ee dhiifama argachuu ni danda'a ture jechuudha. Walumaa galatti barumsa keenya har'aa kan nuuf mirkaneessu Waaqayyo abbaa araaraati. Garuu namni tokko hanga lubbuudhaan lafa kanarra jirutti
cubbuu hojjeteef dhiifama gaafachuudhaaf gara isaatti deebi'uun murteessaadha. Cubbuun hundinuu lafa kanarratti kan raawwatamuuf namni osoo hin du'in dursa yoo dhiifama kan gaafatu ta'e qalbii yoo jijjiirrate dhiifama argachuu danda'a. Namni kamuu biyya lafaa kanarra osoo jiru cubbuu hojjeteef balleessaa raawwateef kamiifuu araara hin gaafanne dhiifama hin gaafanne qalbii hin jijjiirranne gaabbii hin galle erga du'een booddee dhiifama argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf abdiin kutatinaa gaabbii galuudhaan gara Waaqayyootti deebi'a. Barumsi kun immoo nama biraa akka fayyaduuf sheer godhaatii biraan gaha. Gaafii yoo qabaattan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Nagaan Waaqayyo isinii fi maatii keessan hundumaa wajjin haa ta'u. Galatooma barnoota biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Gosbaat Leegzaabeer.